Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya bakki waan guutameef iyyuu istaadiyoomii seenee isiniif agarsiisuu hin dandeenye. Kanaafuu dhiifama manarraa ta'a isiniin jecha turtii karaa kana gubbaa immoo baay'ina namoota illee wajjumaan laalla. Hanga xumura qophii kiyyaa na wajjin turaan affeerraa kiyyaa anuyyuu alatti salaatee jechuudha. Istaadiyoomii keessa seenuu hin dandeenye baay'ee guutee jira yeroodhaan hin kaane. Kanaaf akkuma argitan namoonni salaata booda karaa mana isaanii deemaa jiranii. Kanaaf subiin ka'ee istaadiyoomii seenee isiniif maruu qaba ture. Hin danda'amne jechuudha nama hojjetanii. Kanaaf amma salaannee gargar bahaa jirra. Akkana jira kaamee turtii maal akka fakkaatu immoo wajjumaan laalla hanga xumura qophii kiyyaatti na wajjin turaan affeerraa kiyya. Karaa chaayinaala kennaa Kush 5 Show stuudioodhaan amma booda waan babbareeda qabadhee isiniif dhufa. Ayyaana kana booda jechuudha. Kanaaf akkanuma fakkaatanii walumaan daawwachaa deemu. Baay'isee baay'eedha namni nama xiqqaamti. Namoonni baay'ee baay'eedha. Baay'ee. Namoonni akkuma argitan jechuudha. Akkuma argitan baay'inni namaa hedduu dabalaadha. Guyyaa irraa magaalaa Adaamaa hedduu namatti tolti. Namoota guutamtee jirti. Akkuma argitan baay'inni namaa hedduu dabalaadha. Irraa gorree karaa nama hin dabarsineef karaa salphaa qabannee yaa'aa jirra. Kanaaf keessatti argamna amma reefu gara istaadiyoomii ba'aa jirra. Mee baanee immoo karaa alaatiitti maal akka jiru ni ilaalla. Asfaaltii guddicha irratti yoo baane immoo maal akka jiru wajjumaan ilaalla. Turtiin keessan amma sinuma wajjin haa ta'u isinii jedhu. Huh?
Akkuma argitan jechuudha wantoota keenyaa piikook majaarra sharra jira jechuudha namni baay'isee dheeraadha. Akkuma argitan kana fakkaata jechuudha karaa piikook. Daawwattoota keenya nuti immoo amma karaa poostaa garagalee jirra namoonni hangam akka baay'atan wajjumaan laalla. Sirri daawwadhaame. Akkuma argitan jechuudha daawwattoota keenya mataa olii yoo ilaaltan karaa piikook dhumarra jira. Asiin immoo nuti karaa poostaa gayyaa'aa jirra wajjumaan laallame. Baay'ina humna namaa akka baay'atan jechuudha. Qophiin keessan hanga xumura keenyatti nu wajjin haa turuun affeerraa keenya. Warreen biyyoota garaagaraa ta'anii nu daawwatamu akka carraa taatee maatii keessan as keessatti arguu dandeessa waan ta'eef sirriitti hordofa. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar subhanahu, Allahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma argitan jechuudha. Nuti karaa poostaa gaggaragallee uummanni karaa piikook ol deemaa jira. Namni guute jechuudha guuteetiin karaa akkanatti deemaa jira. Sirri daawwadhaamee daawwattoota humni namaa baay'isee dabalaadha. Akkuma argitan daawwattoota kiyya sirriitti daawwadha. Akka carraa maatii as keessatti argachuu dandeessanii warreen biyya biraa jirtan jechuudha. Akkuma argitanitti akkuma argitan jechuudha magaalaan Adaamaa kana fakkaatti. Magaalaa Adaamaa kana fakkaatti. Akkuma argitan jechuudha. Humni namaa baay'isee dabalaadha. Apireet godhati immoo akkuma argitan jechuudha magaalaan Adaamaa sirriitti bareeddeerra. Namootaan faayamteerti. Namootaan faayamteerti. Akkuma argitan jechuudha. Salaata booda kana fakkaata. Tujjaarri immoo akkanatti makiinaan deema, miskiinni lukaan deema. Akkuma argitan jechuudha. Daawwattoota koo kana fakkaata jechuudha. Akkuma argitan akkuma argitan
ሴቶች እናንተ በዛ ጋር እየተባላችሁ ነው። akkuma argitan jechuudha. Toloo eessaa seente taqullaa deemtu bari takkas seene taqullaa deemtu takkas seene eessaa akka dhufte moja seexaana gadhiifamee miti reesaniif waan xumuramuu miti jechuudha. Daawwattoota koo akkuma argitan kana jechuudha. Namni ni yaa'an xumuramu akkuma argitanii jechuudha. Assalaamu alaykum baga isiniin ga'e jenne hin arganii kutanii jiranii. Kana fakkaatti jechuudha magaalaa Adaamaa walumaa galatti. Hanga ammaatitti namoonni yaa'anii dubartoonni karaa isaanii gamarra dhiironni immoo gamanaanii akkanatti yaa'anii jechuudha. Warri biyya abbaa keessanii yaaddan immoo akkuma natti argitan jechuudha. Nu waggaa 9 booda biyya abbaa kiyyaatti kasalaate deebi'ee kana fakkaata. Akka isinitti hin dhagaamne warroonni maatii keenya walitti makamne jettaniitiin yaadda. Ani kun viidiyoo bareedaa maree isin biraan ga'ee hin jira. Akkana fakkaata. Walumaa gala kana fakkaata. Walumaa gala kana fakkaata. Walumaa gala akkana fakkaata jechuudha. Akkuma argitan jechuudha kun istaadiyoomii keessaa ba'aa jiranii akka isaan itti jiran laala. Kan gammaa isin dhageessan rakkaa walii yaa'aa jirutu caalaa jechuudha. Kana fakkaata. Kana fakkaata walumaa gala. Daawwattoota kiyya kana fakkaata. Sirrii daawwadha. Daawwattoota koonnaa akkana jiru. Hanga sira asfaaltii guddicha irratti hin baane. ለአላህ ብላችሁ ሙስሊም ወንድሞቼ ለእናታችሁ እያላችሁ ተባበሩ። እናቱን አብን ነው የቲም ነን አባት የለን ሰብሳቢ ዘመድ ስኳር ታማሚ እናታችንን በመድኃኒት እጥረት እንዳናጣም ዘርተን ነው የምናስቸግራችሁ። ለአላህ ብላችሁ ሙስሊም ወንድሞቼ ለአላህ ብላችሁ ሙስሊም akkuma argitan jechuudha aadaan wal qarqaarsaa akka amantaattis akka sabaattis aadaan wal qarqaarsaa yaa'anii jira jechuudha. Rabbi irraa jaalatu. Akkuma argitan akkana fakkaate. Muummeen hin mul'atu jechuudha.
Muslimat.